qabadhe kana isiniif dhiyaadhe akkamittiin akka abaaboo kana hojjechuu dandeenyu isinitti argisiisa. Yaadaaf qalbiin na waliin ta'a. Nagaan jalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barattootaaf hordoftoota meetii chaanaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatan jechaati. Egaa arra kanan qabadhe dhiyaadhe akkamittiin akka abaaboo kana hojjechuu dandeenyudha. Yaadaaf qalbiin na wajjiniin ta'a. Egaa meetii chaanaaliif aara warri taatan meetii chaanaal subscribe gochuu hin dagatina. Warri reefu dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii isinin jechuutiin barbaada. Egaa wanti nu barbaachisanii qalamadha, maqasiidha, waraqaadha yookiis lookeechuudha. Akkasuma wal qabsiistu kanuma nu barbaachisu jechuudha. Yaadaaf qalbiidhaan hordofuudha. Kanneen akka kana torbatu nu barbaachisa jechuudha. Egaa wanti nuti gochuu qabnu lasita waraqatii yookiis waraqatuma mana keessan keessa jiruun shaakaltiidhaaf yoo shaakaltan biyyatti gaggaltan immoo jechuudha. Wanta baay'ee isaarraa hojjechuu dandeessu. Kunoo waraqata kanattiin qopheessee yeroo lamarra deebi'een cabsa jechuudha. Dachaasa sani booda rogarfee yookiis uskeerii taasisnee muruu qabna jechuudha. Ani kuno akka kanatti ergan dakkaate xumure kuno amma kanan irraa mure amma akka gubbaatti harkitan kanan irraa mure karaa tokkoon jechuudha. Karaan dachaa turen amma kanarraa mure jechuudha. Mureen walitti deebina kanas akkamittiin akka nu rogarfee nu dhufu jechuudha. Kuno akka kanatti rogarfee argannee jirra. Egaa kan akkanaa torba nu barbaachisa jedheera. Torba yookaan immoo shanin xiqqaata garuu torbatu gaariidha. Sirriitti bareeda jechuudha. Egaa yeroo jalqabaaf akka kanattiin rog sadiidhaan dachaafna. Sani booddee ammas irra deebinee jechuudha. Yeroo lammataadhaaf inni dachaasna. Yeroo lama dachaasne xumurre booddee ammas irra deebinee yeroo sadaffaaf isa dhumaadhaaf hin dachaafne dirqama yeroo sadi dachaasuu qabna waan ta'eef. Amma kanatti dachaasne xumurree jirra jechuudha. Akkattiin gubbaasaarraa insaraarana jechuudha. Akkaataa barbaannuuni xiyyatti gochuunis ciibsuudhaanis akkasini ta'utti sararuu dandeessu. Isin garuu akkatti sararaan jechuudha. Xiyyaaniin sararee bakka sararee kanatti immoo irraan kuta jechuudha. Maqasiidhaan irraa muree gata jechuudha isa gubbaarraa. Egaa muree xumureen jira. Amma gaa kunoo bifa akkanaa nuu kenna. Sani booddee tokko keessaa murree baasnee ganna jechuudha. Tokkitti ishii karaa tokkoon. Sani booda qilamii dibne booda kanatti wal qabsiisna jechuudha booda dhumarratti.
Egaa kun akka kanattiin hunda isaayyuu dibanna jechuudha qalama keenya suuta jenneetu yaadaaf qalbiidhaan itti diddibanna jechuudha. Hunduma isaayyuu akkuma kanatti naannessineetu dibna. Garuu tokkotti keessaa hambisna jechuudha. Tokkotti ishii tumarratti tokkotti ishii toon dibiin akkasumatti hambisna maaliifi duubarra hoola waan ta'eef booda. Kunoo dibee xumuree jira. Tokkotti toon dibiin hambiseera. Bakkanii otoo hin dibiin hambise sanatti immoo wal qabsiistuu keenya jechuudha. Jaan dibe jechuudhaan amma kana. Kanas immoo baduun qabu sarraa muruu kana wal fakkaataatiin baay'isnee bakka lamatti baasnee logarfeedhaan kan biraa xixiqqaataa hojjechuu dandeenya. Kan akkasa kanaati jechuudha. Waraqata isa kanas waraqaa isa kanas jechuudha. Kanaaf gamma wal qabsiistuu waraqaa iddoo qalamii hin dibne sanarratti xiqquma ishii itti tuqsiisna jechuudha. Kun giluudha kan xarabbeessaatti dibamu ture. Xarabbeessaa wal qabsiisa jechuudha garuu ani immoo kanatti fayyadama jechuudha. Kanaaf egaa amma qalbiin ilaala akka kanatti walitti deebisnee wal qabsiisnaa jechuudha. Walfakkaataa miti walfakkaataa arganne jechuudha. Kallattii hundumaan cabsuu qabna akka wal qixxaatuuf jechuudha. Booda akka wal qabsiisnus. Sani booda finnee amma wal qabsiisuu bichaa ta'e hunda isaa finneetu tokkotti lafa keewwanneetu qarqara ishii lamaan wal qabsiistuu dibna. Gidduun dibnu jechuudha. Finnee tokkotti irra keenya jechuudha karaa cinaatiin. Asirraanis finnee irra keenya jechuudha. Amma immoo sadassaa dibna walitti taasisnee walakkaasaa. Finnee tokkotti irra gubbaarra keenya jechuudha. Amma immoo lama sadibna qarqara gidduu lamaan lama walitti taasisnee dibna. Asiinis lama walitti taasisneetu dibna. Tokkotti bira darbineetu lama walitti taasisnee bakka lama dibna jechuudha. Finneetu gubbaarra keenya tokkotti hin dibamne qarqaratti gidduutti lama dibame gidduutti tokko nafi ammas lama dibame qarqaratti tokko hafe jechuudha. Finnee gubbaarra keenya. Ammas xumuraa torba nu barbaachisan irraa torbaffaadha jechuudha. Amma sadansaa dibna amma dhumaarrattis gidduusaa sadassaa walitti taasisnee sadi iddoo sadii jechuudha. Isiniif haa galu ilaalaa jirtu hin dibna jechuudha. Finnee
finnee gubbaarra keewwanna. Egaa erga wal qabsiisee xiqqoo tolseera jechuudha. Goggoguu qaba waan ta'eef goggoguu baata dadaluu jala harcaa. Amma kunoo goggogee bifa akkanaa nuu kennee jira jechuudha. Kunoo walakkaasa kanas immoo simaaguudhaanii kirrii keessa baaftanii uftanii baadhii mana keessanii keessatti miidhagfachuu dandeessu jechuudha. Walakkaasa kana uftaniis immoo kanuma jechuudha tokko tokkooni. Caafishees immoo qarawootti baasuu barbaadu dhiistanis immoo akka barbaadanitti caafisaa ciibsitanii saraaduu dandeessu jechuudha. Bifa barbaadan godhachuu dandeessu caafisaa. Kun akka kanatti illee hojjechuunis hin danda'ama jechuudha. Kanumatu isa kana ta'a jechuudha deebi'eetu. Fakkeenyaaf kan amma jalqaba irratti hunduma isaa fayyadamatoo keessaa muriini. Lammaffaa irratti immoo tokkoon keessaa muree, sadaffaa irratti lama. Akkasuma akkasitti keessaa muraa deemee bifa kanallee hojjetteera jechuudha. Egaa ammas kana waraqaa akkanatti qopheessira. Isin akka barbaadanitti waraqaa keessan miidhagfachuu dandeessu. Kan keessa keessanii finneetu keessa keenyeetu waraqaa kana erga keessa keenyee booddee bakka tokkotti fi wal qabsiistuudhaan wal qabsiisna jechuudha. Karaa jalaasii karaa gubbaasii bakka tokko qofa akkattiin ergatti dibannee finneetu itti cufna jechuudha. Itti cufne daqiiqaa muraasa booda banna akka erga goggogee booda. Egaa daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 tura jechuudha. Baay'een turu kalma lamaan gidduu tura. Daqiiqaa isaan laallanii amma goggogeera walitti deebineerra maal akka fakkaatu waliin ilaallamee banne. Kunoo egaa bifa kana fakkaatu argannee jirra. Egaa xumurree jirra. Waan daawwattaniif, waan irraa barattaniif, waan hordoftaniif hedduu galatooma. Nagaa waaqessu wajjin haa ta'u. Miti channel immoo subscribe gochuu akkasumas share waliif gochuu hin dagatina. Like gochuu hin dagatina jalachuu keessaniif suudhaa fi yaadaaf gaaffii qabda yoo jiraate immoo comment barreessuu dandeessu jechuun barbaada. Galatooma. Lafa nagaa jiraadha. Turtii gaarii isiniin jedha.